Teenya hadiisa nu duraan seene jecha dinqisiisoo Aliyyi ja'an keessaa tokko quba qabaadha. Malee hadiisaa أكس 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 أثرة حديثة yaa متي yaa حديثة متي أثرة أثرة thank you علي yaa يتش أجائب علي جي الراي وانس yaa jecha أجائبه dinqisiisoo sax بروتا كلامي ده خنا يوفر فكينيا أنا بروتا كلامي أنا نينجا لازم نتيمة تنجر خفيسو تنجرو جولين تنجي هندي براتشو قبضتين أمانة مالي في جنان ايه شر لا بد منه جان شر لا بد منه قرباتو كتو يوتنا لما تكون نتيمو تري أكما بيتن قبل بليان خنيا خان سومالي ده تكو دبيغو سوما تكاتو جرا يرو هدو يو غرتني جراتن دبيغو سوما ده هدو تججبدو سبا سومالي في سججا خنا قربان تو جامعة را تخرجوا قولي به جانا سرها تخرجوا قولي به تي شيخ صابر لك يا شيخ حواس خنا ولك ابو فينا متى إساء علمي سلا جامعة قراني دفن سنين شيتي تكون بيخي عالم قد ربي خلني كنا جاونكم حواس صومالي اخنا متى ولك ابنيتي دي ربي ترى تو كتاسفني والجل اوف وربان نهجين المخينا رجي فدو جين انيس غافا تو غافا جامعة رابي كما خيخنا نقولوا ترجين غافا جامعة رابي كما خيخنا نقولوا ترجين دبي hawaasa kana walitti qaba je'eetiin je'een hawaasni beektaa hawaasni gariin walitti qabamaadha ifiifu fakkeenyaaf amma akka hawaasa keenyatti as deebine hawaasni afaan oromoodhaa dubbatu kun akka hawaasa afaan oromoo dubbatutti walitti qabamaadha wanni hedduu walisa dhorkuni jira akka afaaniitti akka loqodaatitti wanni walisa dhorkuni jira akka amantaatti wanni walisa dhorkuni jira akka kutaalee adda addaatti wanni walisa dhorkuni jira akka gosaatitti adda addummaan ni jirti walaakin garuu akkasuma wajjinu mataa wal jala qabatee deemaa beeki ammoo hawaasa Somali dah kisah ni konon juru. Karena namni kumal jir ya muncul ada gefat dujen. Gafan jami arra dulu takharuj jogoleh. Baku makai kan tiada tu rejenanis. Hoggan ammo dufe waqi'a hawas ni Somali dah kisah juru gata elale. Dubbin gosa tu wal hidatte sirri jabat jirti. Akkamitin kanu majuru kana tol chamale. Akkamitin namori kabanin di seje shayni. Yani syarrul la budda minhu sigare. Tak kisah sih nejira. Akkami wan kana foyi sina. Akademi tes debi makanya beresa kenya Hamzah jual kabate. Dubbin akaadaamiidhaa tun dhukkuba guddaa naqarsaa ajaa'iba dhukkuba addaa dhukkuba akka dardarri hin fuune gufuutti ta'e qabadhu baroonni akaadaamiidhaa kun dhukkuba umrii namaa fixu gabra nama taasisu amataa gadaa akka ati ummata gartee raasal maal gartee warra maal jaaniin warra ikonomistoota gartee addunyaadhaa warra qabeenya qabu kanaaf gabra taatee dalayta umrii ta'e guutuu akkasiif dalagame yeroo dura dalagamu barmajaansa akkasi garuu yooniif dhukkubuma kanaa hoo hin furadhuu jette infura dunin isa jette maaltu siddu fuudhataa abeeyta boodatti hafaa ja'amtee tapharraa alla ta'uudhaa teessa. Wanni ati qabdu maali namni seera tokko jaan namni seera tokko jijjiiruu hin dandeenye seera san jijjiiruudhaaf furmaan inni qabu seera san keessa seenee itti dalagee abbaatti tahee jijjiiruudha jaan wanni inni qabu. Keessa seenee itti dalagee abbaatti tahuu qaba. Yoo abbaatti hin taane jijjiiruu hin dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee biyya keessaa fudhadhu biyya keessatti maanta TPLF waggaa dheeraa bulchaa ture biyya teenya sana akkasuma hoggam namni hedduun ala taa'uu ture gaafas namni hedduun ala taa'uu ture nanna qatuan waan isaan godhamu oppiidiyoon garuu keessa turte gaafas oppiidiyoo matanaatutu keessa teessee akka rirmaatitti jara kana nyaattee gaafa booda gubbatti ol baatee dhiirti dhuftee na harkaa fuutu jettee jechuudha osoo jarri kun keessa jiraachuu baate silaa arra bakki jirru kun ni jiraahiin gaafiidha kun rabbumatu beekaa ammoo gaafii taha. Bakka kana uga dhaabbattee ilaalte barnoonni akaadaamiidha barnoota akaadaamiiti jechuun jaarraa 19ffaa keessa Charles Darwin takka ammoo bara 18 wahii keessatti 1856 fakkaata Darwinizimii siistama ja'an kana eegalchiise. Darwinizimiin garuu yeroo arraa kana guyyaa arraa kana kijiba addunyaan guutuun ittiin sobamte akka tahe saayintistoonni gurguddaan itti amanan. Saayintistoonni gurguddaan Darwinizimiin kijiba akka ta'e itti amanan. Darwinizim qofa miti evolution theory wanni ja'an guutumaa guututti evolutionaan dhufe addunyaa kun akka jirutti disprove ta'ee jira sila research ma isaan dalaganii wanni sifachiisu garuu addunyaan tun waan san dhiistee gamana deebi'uu hin dandeessu addunyaan irra evolution theory dhiisuu hin dandeessu addunyaan maaliif jennaan evolution theory gubbatti kaampaasni hedduun tokko dhaabbate evolution theory gubbatti addunyaan guutuun gad dhaabbate addunyaan amma saayinsii jedhaniin tun takka ammoo teknooloojii jedhaniin tun jechuudha kijibuma san dhugaa godhatee jirri waa hedduu ittiin dalage jecha Kijiba sangga akit jijjiiruu dandeessu amma profeesara tokko jira profeesara kan gartee asumaan rikamandes godha obboleessa keenya Ustaaz Hamza Iyad Qunaybii ni beekta Iyad Doktora Tureen isanii Doktora Tureen lammi ordoni Big Bang Theory banta la Doktor Iyad Qunaybii yani niti Big Bang Theory osoo hin taane wanta evolution theory dha Big Bang osoo hin taane evolution theory kana ilmi namaa qofa miti addunyummaan tun guutuun gaafa dhuftu wahirraa dhuftee maal waan akkana kana Dr. Iyad Qunaybii kun biology barate biology dhaan PhD dalage
PhD san booda itti aanaa profeesaraa ta'ee gargaaraa profeesaraa ta'e kan itti barate immoo state wanta Ameerika barate University Ohio barate na fakkaata. Ameerika baratee itti aanaa profeesaraa ta'ee profeesara guutuudhaan dhihootan eebbifame. Profeesartichi kun waan si ajaa'ibu viidiyoo paartii 62 qabu dalage. Namni afaan Arabiidhaa beektan seenaati ilaala warri Ingiliffa beektanillee sabtaayitila barreessuu jiran maan tana akkana fakkaatutti. Viidiyoo 62 san osoon guyyaa takka xiqqoolleen hifanneen gammadaa afaan banaa wallaahi viidiyoo garii yeroo 6 kan ilaalee jira viidiyoo isaa. Kaniin 6 ilaalee jira, kaniin 4 ilaalee jira, kaniin 3 ilaalee jira hundarra deddeebiitiin jira viidiyoo isaa. Darwinism theory waan jaan takka immoo evolution theory waan jaan kana duwwaadhaan baase fuudhee duwwaadhaan. Kan inni duwwaadhaan baase Quraanaa fi hadiisanii miti laa riisarchii mataa isaaniitiin jechuudha. Waan isaan dalaganii akka kijibataatti. Gaafa addunyaan wanni Big Bang Theory san dhoote eegaltee jaaniiti isaan achirraa eegalanii. Achirraa eegalaniis achi booda deemanii dhufanii wanni isaan himan namni kun akkana mataan Luusii jedhaman tana Luusii dhageessanii miidhee namoota ni beeka Luusii tana kilaasii gadiitti baranne. Luusii jedhanii lafee takkatu Itoophiyaa keessatti argame. Luusii jechuun nama akkaan turee jiru Luusiin jedhan. Luusii san gaafa qoratan Luusiin san nama fakkaatu tokko jaldeessa dhihoodha jedhan. Jaldeessa Luusiin amma qoratan teerra geessi jaldeessa akkate. Jaldeessa qulqullu Luusiin. Jaldeessuma abbootii keessanii nuun jaan dhufanii jechuudha. Jaldeessa qulqullu jaldeessummaan sanuu shanyii jaldeessaa kan lafa Afriikaa bahaa gaafa Afriikaa keessa jiraachuu ture jaldeessa kun. Riisarchiileen waan kana dhugoomsu yoo akkam xiqqaate riisarchii 10 oltu jira. Garuu riisarchiileen san hundi saspeendi godhame akka jirutti. Akka addunyaatti akka addunyaan hin dubbifne godhame. Maaliif jennaan addunyaan wanni barbaaddu ati gabra ta'uudhaaf ammoo waan takkatti amanuu qabda. Waraanni addunyaa tokkoffaadhaa fi lammaffaa wanni inni rakka'e guddaan nama gabroomsuu irratti bara. Waraanni addunyaa lammeen wanni rakka'e nama gabroomsuu irratti. Akkamitti jennaan akki waraanni addunyaa ideoloojii waraanni addunyaa sun irra dhaabbate ideoloojiin isaa guddaan maal siin ja'a. Ilmi namaa addunyaa tana gubbatti survival of the fittest waan jaan takka fidan. Namuma humna qabu jiraachuu qaba. Hay. Namtichi harki isaa muraa kunoo yennaan rabbiin hin jenne gaa isaan neecharri nuu jibbeeti harka isaa muree namichi san. Neecharri jibbeeti harka isaa muree isa uume. Namtichi duuba laamshoodhaan dhalate homilli isaa laamshawaadhaa gaafa dhalatu namni sun gargaarsatti hin haajamuu. Neecharri waan eenyummaa isaa beektuuf miila laamsheessite ati kam godhuu qabda daran isa laamsheessuu qabda daran dhabamsiisuu qabda namtichi san. Maaliif? Survival of the fittest siin jedhan. Duuba hoo jennaan addunyaa tana gubbaa shanyiin bareedduun shanyii adiidhaa siin jedhe. Adii kam adii Awurooppaadhaa kana. Duuba hoo addunyaa tana kan bulchuu qabu adii kana namni kaan jala buluu qabaa siin jedha. Ahaa nuti hoo gurraacha kun jedhan isin jaldee isaa huya. Amma rabbi sudaan akkasi. Addunyaan tanarratti wanni isii waraanni gurguddaan addunyaa sadan irratti ka'ee waraanni addunyaa ka jalqabaa gaafa ka'u 1914 irratti gaafa waraanni addunyaa jalqabaa ka'u namni dura tapharraa baafame Ottoman Empire ture. Ottoman Turkish Empire. تكامو دولة العثمانية يتشا عثمانية ما دولة العثمانية بافهم تجنان دولة العثمانية ونتي أمنتو المنا ما ربي خلق أنت أمنتي دولة قاسم لك عبد الله ربي تو خلقه ربي تو رقم سيسه خجيسو كابو ربي خجيسو دندو ربي تي أمنتي إسين جرّ خنا مو لك دبينا كسيمتي سينجا ربي وانا جرّ نيتشر وانا هندينو نيتشر خن selection nyamita selection on tati jiraja shanyi gaarii filateeti shanyi gaarii hambise shanyi faayidaan qabne dhabamsisa dinosaur fan warra hafuun qabne waan ta'eef badee akkas jedhee hima soo kanaaf wanna kana deemtee boodarra wanni kun maal uume Ottoman Turkish Empire kun akka tapharraa bahu maaliif ilma namummaadhaan yaada waan ta'eef namummaa yaaduun qabu siin jaa arra faranjiin hoggas bira dhufte nama gaarii si fakkaachuu barbaaddi maal siin jetti mirga dhala namaa mirga akkasii mirga kana theory isaanii gaafa garagalchitee kitaaba isaanii ilaalte immoo eenyummaa isaanii dhibbarraa dhibbatti hubatta wanni isaan mirga dhala namaa ja'aniif mirga dhala namaa tana keessa qirqirsaa deemuudhaa fi ajandaa ifis irratti fe'uudhaa fi akkuma gartee obboleessi keenya Hamzaan je'ee barnoonni maan tana deemu jiru barnoota nama gabroomsuudhaati sagantaa nama gabroomsanii namni hundi gabra ta'ee dalaguu qabaadha ammoo ati cabsuun dandeessu barnoota kana maaf cabsuun dandeenye beektaa lafa kaayatan ka heeraa fi seeraa bakka addunyaa gabrummaa kana fudhatte mee Hamzaa kiyya wayiin siin jaa ati gabra yooniin siin jee lakki an gabraa miti yoonaan jette gabrummaa jalaa si baasuun hin danda'an hin dandeessa maaliif karaa duraatu gabraa mitire itti namanne ati bakka ati gabraa mitiitti itti amante ati gabrummaa hin qabu itti amante ati gabraa mitiittiif beeyta si gale addunyaan amma barnoota akaadaamii jala fiiguu jirtu kittiif beeytu nuti warra barate iliitiidha nuti warra baratee jiru addunyaa kontrool godhu jirrattiif beekanne dhugaan jiru immoo inni mataan isaa jeestika inni mataan isaa duubaatti taphachuu jiran si gale inni kittiif beeku nuti nama kana waatti kan nu jirrattiif beekala isatti kananii daleessuu jiran garuu
خنا cabsuudhaaf hatta Dr. Iyaad Qunaybii sun haasawee daarwiinizimii kana duwwaadhaan dhahee baayoloojii amma barachuudha jiru waa hedduu daaraa nyaachisee ka'eetiti dhumarratti dhufee maal je'ee waan ammaan tana jenne kana immoo wanni an addunyaatti ol baasuu hin dandeenyeef kophaa kiyyan jira akka nama tokkootitti namni kophaa isaa jiru waa dalaguu hin danda'u dardara hedduutti haajamna habaratu waan barate kana barsiisu information addunyaadhaa walitti guurratu akkuma tiyyatti gartee barnoonni information kana walitti guurratee information kanarraa barnoota jira barnoota jechuun by the way barnoota jechuun barnoonni dhugaadhaa ka dogongora hin qabne beeka silaa seerri isaa barnoota jechuun waan mistake hin qabne bakka kana barnoonni addunyaatis akkasuma ta'ee silaa akki bareedaan akkaan allaalutti namni silaa dura amantii isaa baratee sanbooda kajaraa kanaas yoo barate faayidaa guddaa qabaa jeetiin ilaala bakka sana akkam jettan because daawaa itti godhu lameen yoo wal cinaa qabaatte combination bareedaadha jeeti. Waan kana irratti dabala Ustaad Muaz waan fatiin jee kanarratti an islaamummaa wanni naa taateef takkaffaan waan amma fatiin jee kanaaf dura nama qopheessite akkamitti naan jiru osuma ati hin fuudhinii humaal siin jee nabiin isiidiin qabdu filadhuu siin jee maaliif jennaan madrasaa ilmaaniiti siin dura ummaan tee mana keessatti intala diin qabdu taanaan ati osoo iskuulan dheene waan kana hundaa'u qalbisi qicanii jechuu sii galee takkaffaa wannummaan guddaan intala diin qabdu filadhu yoo tanan filanne immoo harkaa daaraa si haqaa yoo jee nabiin intalumatee tana alaa qabuu dadhabdaa bar gurbummaa kee kana alaa qabuu dadhabda kanuma gartee sijaaraa quba lama qaban dhaabbatee gama duubaa dhaabbatu garte intalumatee tawaajana jantu garte sii galee tanaaf intala diin qabdu filadhaa jee nabiin maaliif jennaan akka wanni mafatiin jee kun taatuuf kanarratti immoo wanni hin dabaluu fadhu topiik amma reefu gaafii qaafne kana keessaa achi utaaluudhaaf mana barnootaa kajaan kana jara keenyaan baratin jechaan jiru ani fiifiin akkasittiin if amansiiseen jechu jira malee information nama qoba qabuutu karaa kanaahuu deemee hin baratin namaan ja'a namuma information san keessa deemee beekeetu sanuu namaan ja'a beekta kanaafin kalkuleet godhee waan san walitti ilaalee jee malee hin baratinaa jechuu kiyyaa miti maaliif jennaan guyya takka kilaasii keessatti akkamiin maallaqa gootaa subjectii jaamu guyya takka nan barsiifne barsiisaa sii galee hin barsiisan sumuni akkamiin shilingii gootaa takkaa nan barsiifne takkaa waan kana waa'ee kanarratti guyya tokko itti liqii fudhattu si barsiisaa bar akkasi guyya tokko qofa barsiisaan tokko haa galatoomu Itiyoo Xaaliyaanitti waa'ee gartee biizinazaa irraa haasa'e guyyaa tokkicha saniin an information keessatti barsiisaa istiin qabne yaadadha. Tagama biraa immoo wanti takkaan gaafachuu fadha Ustaad Muaz. Sahaabaa jechuun sahaabaan maaliin sahaabaa ta'uu dandeessi? Mee fakkeenyaaf sahaabaa hoggaa jedhan. Sahabaadha jechuun anumaa gabaabsee siif kanna wanta na booda irratti gaaffii godhaa beekee fi gaafatee fi deebisaan jeena. Sahabaan takkaffaa Nabi Muhammad agar arkuudha lammaffaa salawaatu rabbi salaamu alayhi itti amanuudha. Kanaani darajaa sahabummaa fudhatta. Akkasuma miti. Amma gaa Rasul alayhi salatu wassalam namni manaa baan na arke dhugumatti na arke shayxaanni natti fakkaatu jee beeyta sii galee dhaamsi shayxaanni natti fakkaachuu hin danda'u jee nabiin gaa dhuga himaadha sii galee dhugoonfamaadhaas akkuma man ra'aanii fil manaam faqad ra'aanii haqqa zaahirumatti kana mana arkeeti maaf jennaan shayxaanni natti hin fakkaatu wuje amma gaa namtichi isatti amane ka isa arke kuni ka rabbi carraa kannee fi isa arke kuni maal jennaan me maaf jennaan nabuma sana gartee beek sittiin fakkaatu shayxaanni itti fakkaachuu danda'u nabuma san daareksi arga
Sheexaanni itti fakkaachuu hin danda'uu gisee jennu sheexaannummaan sanuu manaama si dhufee ani nabiidhaa yoo siin jee hin danda'u akkasuma jechuudha dandeettii qabna. ربي تنا ربي نيمني في ربي نيمني Hin eeyyamneef. ولكن أمو أنت كتجرا همزة هني بكتنا وجول كبتة في أتيتي كافي Yaa. Annaaf dhuftee beeki gaaffii tanaan naa dhufe. Naaf dhuftee qabadhu. ناقلي Ani saaba siin hin jiru deemin jeen saaba siin hin jiru mai. فياد أمو ديبسان ساقبابا مال سيتلال أكا شريعة إسلاماتي منامني حكمية قضام فرقته وصو منام فعل الليته أكا شريعة إسلامات تنبال رسول ربي صلى الله عليه وسلم يرد بتن إنما منامكم وحيكم جان منام يتشو وحي لا جان سنيف أكا سموكم منام يتشو سنيف بيسيس على جاني بركة أكا وحيتي منامني أكستات أو وحينا الرب أدوب النبي لا أكسيمتي حكمي منام حكم سيلي وحكمي منامتي بحكمي يقضاء والأد شريعة إسلامات تكفاخا يو كانت إشكاله الدودو كل فلاتها ما في إشكال لدفاعي Ayyee. أنا ما لفاخيتين همزة أخي يسبر دفيتين يا همزة إذا بالرسول ربي منام أنا دفيه همزة خنا أنكرشيك عبد سنون ده أكاونتي مؤازرة ترانسفر قولي يو كسنت أنا جهنم سنتان أنجي رسولي سيالي الله ليوا لوجي كده كده يمتون بنا برفقون لكن تك لما فاد يا أبو وهي سنيه هي رسول ربنا دفيتي هايا حديثني أبو هريرة قباسي خغافة خانيسا أنين جنة خجبا دقي فقول إن أنجي إيه سيني لم تيجي خرافات عندي متوكو سيجري خغافة خان قال لجل فاخي جيبر عن عبد الله بن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي إنن من تصدق قرشا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة جيجي صلى الله عليه وسلم. من تصدق قرشا لمولد النبي قرشا إنتو زمان رسول أنجرتو تك sila real قرشان إنه زمان رسول الله نجد تاك ريال الله وسوقه هو يجي سود تسديه يسي درام الله يشوبات لمولد النبي نبي ربي مولدا كابا جنيه دخل الجنة أنتو إنسان كتة هذا ولد تلتين أفتي جئت عبتين عليك قال لي سموته دبين قباب ما تعرف قال لي سجل جلوتك آكلا محدث أنا مورا حديثاتي عن فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان عن ابي هريره رضي الله عنه ابي هريره عبد الله بن جابر رجب بيتها من ترتي وحديث رتي جابر بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال من اتبع طريق شيخ موسى فانه ضال مضل يجي نمني خراش نمجي شيخ موسى مكان سابيت شيء جسن شيخ موسى يعني مكاسا نمجي خراش موسى نران تندبته شيخ موسى انا شيخ ني غدات الجلان دي بسين اغا شيخ ني نمجي خراش موسى جو خنا جل ديمن جهنم سينا جي رسول ربي جي ما يتبو غافم ياسنا في ربي كنجي ورغات تنكبني اسو يتاينا اتي مال اسو جرت ينسنا هاي وان نبي ربي نجي زمان ربي قرشين نجرتو نبي ربي يسن نبي خاجين زمان سن نجيرو زمان رسول ربي قرشين نجرتو زمان رسول ربي مولين نغدم اكاس دبين سو توكلا فاخيتو ما في خرافات عيسى ابسچ شراف نمجي توكو باي دوي افاني بافات يجي اجرا مصري خيستي لمي مصري تيني رسول ربي منام ان دفه harkana fuudhee ejje harkana dhungate anaatu xariiqaa tana sii kanne foro dhuu deemnaan jee jangammaan tanaan jechuun gabbaramu jiram hoggate isee dhaaltu aqliyyan hadiisni rasuulaa faayidaan qabu jechuu hoggas hadiisni guutuun duwwaa tafuu deema namni hundi manaama irraa ol keessa yaa fi da'iifa sii himuu deema si galee soo kanaaf haqiiqaan jiru manaama rasuula rabbii arguun akka yaqadatti arguun ma'anaan isaa immoo gamana deebi'a ma'anaan isaa ulamaa illee fassarte baay'ee ma'anaa isaa معناه نساء مال جنان تكفى رسول إني أرجعون هيئة رسولات هم امتسنت أرجو أباجن دير كما دورا كسيا سير دورا رسول ربي هو أجرتو أتي رسول ربي جراجة تكو أجرتي رسول ربي جراجة هاكم خريفين سيسا جيجا رسول ربي تيمتي سون رسول ربي تيمتي مال جنازة أضغاث أحلام جنان منام ففكاتي منام نورمالي منام ريل خيس رسول ربي أبدا ما برتفكر منام نقول أخي ستي برصوص فياناتي بلاك وايد فياناتي برصوص بانا نسي يعني منام بيتي أوصو منام نقاداته نبي ربي شوف نبي ربي أكسي لا جيرو سنة الفوق فكين يا فنمان تان منام خيس قافتكو نمني وهيرو في النبي ربي تنانجي عليه الصلاة والسلام منام نقاسن بدي ستي نركي منام سن بدي ستي نركي
dura gaasan baddeessaa dhaquu hiyyaa narraa miti bara meeqaati bara 2000 takkaati barri san dura baddeessaa dhaquu hiyyaa akkuma rafetti manaaman bara osoo nabii rabbii qofallee agarte gaarii bara ana Abubakar naan jenne kaanis isaan lachuutti ijoolleetti xiqqoo immoo Abubakar isaan lachuu ijoolleetti xiqqoo wallahi ijoolleetti xiqqoo mudawwar uffatanii jiranii daayinoosor tokko nu liqimsan sadeenu bakka filima space tun tokkotu mataa keessa deemuu ture mana amaasii galee hoggasanii deebitee ati ilaaltee manaamni san manaamaa miti jechuun bursuusa akkamitti daayinoosor siifi rasuulaa fi Abubakar waliin liqimsa sanuu isin ijoollee xiqqoodha mudawwar Abubakar Siddiqni yaadadha mudawwarri isaa daalacha tokko mudawwarri isaa siigalee akkanaa kun amma manaamanii rasuula arke jechuun danda'u jecha maaf hin dandeenye jennaan ani illee qama ulaal dukaa qallee mitoonni san keessan naqina dukaa kan qamu No, by the way, dukaa kawan jamu kana namatu firratti baafate malee san jinni jimaati. Jinni guyyaa jimaas wajja qaldantu lafa fi kamaale lafa si qabdu taayiri bar jinni jimaati wallahi. Malee dukaa kawan jamu nooma firraje wauma jawu wallananiti dukaa khafirraje waan isaan afaan guutu barbaadani. Jinni maqaatti baasanii ustaaz. La jinni jimaati wallahi nin dubbite bara kitaaba wayirra. Jinni jimaati. Ini hararaa jaani. Maqaa afaan guutuu jennaan waayaa dadde maqaa afaan guutuu jennaan waayaa dadde namtichaatutu sheekha gandaa bira dhaqe sheetichi haraamaa qaba jaaniitiiti ganda keessa taa'ee ilmii qaraayisaa bira dhaqee dur kaabar sheekotiitu maqaa namaa baasaa miidhe yaa sheekhaa ilma kiyyaaf maqaa naa baasii jeen jebeeytaa